Wabii midhaan nyaataa mirkaneessuun gargaaramuun hafee gargaaruun akka danda'amu imala misoomaa ariifachiisaa eegalameen Itoophiyaan bu'aa argachaa jirti. Godina Baaleetti hojiilee misoomaa hojjetamaa jiran keessaa tokko misooma kilaastara qullubbii diimaa yoo ta'u, kunis bu'aa gaarii fidaa jira. Qonnaan bultoonni aanaa Gooroo waldaan gurmaa'uun qullubbii diimaa kilaastaraan misoomsaa jiran yaada isaanii Faanaa Miidiyaa Koorporeeshiniif kennan deeggarsaa fi gorsa ogeessota qonnaa irraa argataniin kilaastara qullubbii diimarraa bu'aa argachaa jiraachuu himan. Asiin dura waan gaboota raraa turre waan akka shunkurtii kana hin beeknu. Yoo gad xiqqaate waggaa lama as karoora shunkurtii kana qabnee lagarratti namni lama sadii shunkurtii dhaabee achirraa waan oomisha gahaa argate sanumarraan jammarree amma haa ta'u galata rabbii waan guddarra jira. Namoonni tokko misooma kana dhaabaniit adda addatti agarree yoo agarru wanna kana yoo nu dhaabne nu fayyadu ka jedhu akkasumatti itti fufne wayita dhaabnu immoo wuxxeetammaa taane beektaa. Akka gaariitti arganne waan gaarii arganne yoo argannu immoo namoota kaanittillee akka isaan dhaaban akka gurmaa'an goone dhaabsisne jechuudha. Namoonni kunillee maaliif tokkorraa laalee wanni kun iddoo as goone nu fayyada ka jedhu kanaan as geenne. Dargaggoon kun jijjiirameera. Waggaa lama dura dargaggoonni keenya karaarra taa'ee yookaan ammoo bakka adda addaa yookaan ammoo manniin caatii fi bakka biiratti argamu. Har'a garuu waldaadhaan as deebifnee abbootii teennarraa fuunee shunkurtii kana hojjechaa jirra. Misooma kilaastara qullubbii diimaa aanaa Goorootti kilaastaraan misoomaa jiruuf aanichi xiyyeeffannoo kenneen milkaa'inni argamuunis himameera. Akka aanaa keenyaatti potenshaala guddaadha jedhamee irratti hojjetamaa kan jiru kilaastara shunkurtii diimaa kana jechuudha. Kilaastara shunkurtii diimaa kana keessattuu bara kana qonna arfaasaa kana qofaan naannoo hektaara 6,800 oltu kilaastara shunkurtii diimaa kanaan uwwifamee hojjetamaa jira. Nutis kilaastaroota gosa midhaan nyaataa, gosa midhaan al ergii madditti gosoota oomisha madda dabalataa yookaan ammoo galii dabalataa hawaasa keenyaaf dargaggoota keenyaaf uumuu danda'an akkasumas carraa hojii isaanii ta'uu danda'an madditti faana buunee hordofaa jirra. Bulchaan aanaa Gooroo obbo Isheetuu Taklee aanaa Goorootti misoomni kilaastara qullubbii diimaa haala gaariirra jiraachuu fi kunis qonnaan bultoota diinagdeen gabbisaa jiraachuu himan. Misooma jallisiitiin hojii hojjetamu keessaa tokko misooma shunkurtii diimaati. Shunkurtii diimaadhaan wal qabatee haala qabatama aanaa keenyatiin jallisiidhaan qonnaan bulaan gurmaa'ee kilaastaraan naannoo hektaara 400 kan ta'u iddoo tokkotti ganda caffee maana irratti hojjetamaa kan jirudha. Bu'aan achirraa argatan baay'ee olaanaadha. Kanaaf qotee bulaan keessattuu shunkurtii irratti bobba'ee hojjechaa jiru kun jireenyi isaanii namoota midhaan biraa qotan caalaa garaagarummaa qaba. Kaapitaal isaaniillee guddachaatiin hin jira. Godina Baaleetti misoomni qullubbii diimaa kanaan dura beekamaa ta'us bu'aa barbaadamu fidaa hin turre. Ta'us mootummaan sanyii filatamaa dhiyeessuun bu'aa qabatamaan argamaa jiraachuu kan dubbatan itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Baalee obbo Aliyyii Muhammadi. Shunkurtiin diimaan aanota baddaa kanarratti kanaan dura isin oomishama. Misoomaa ture. Aanota gammoojjii irratti garuu carraa bishaanii kana duuka dhufe. Shunkurtiin gammoojjii irratti yeroo ammaa kan oomishamaa jiru shunkurtii sanyiin isaa gammoojjiidhaaf ta'u kan dhibee dandamatu. Bishaan xiqqaadhaan gahuu danda'u. Weeraas ammoo eega oomishameen booda ammoo gabaadhaan yoo dhiyeessite lafti isaa fagoodha waan ta'eef osoo hin banne guyyaa 15 ji'a tokko turee konkolaatarra gabaaf dhiyaatu danda'u sanyii filatamaa nama dhiyeessaa jiran. Qonnaan bultoonni carraa bishaanii argatanitti fayyadamuun godinichatti aadaan hojii jijjiiramuun sochiin qonnaa daran guddachaa jiraachuunis eerameera. Aadaan qonnaan bulaan bishaanitti gargaaramu jallisiidhaan oomishee dinagdee isaa jijjiiruu baalirratti baraa baratti jijjiirama guddaadha kan fide. Isa kana kabaan ammoo makanaa'is ta'aa jira. Akka kanaan dura bishaan lafarra deemu qofa eeggachuu qofa osoo hin ta'in cooma bishaanii walitti qabneeti harvest goonee paampiidhaan gargaaramuun muuxannoo yeroodhaa gara yerootti guddataa jiruu fi fedhiis agarsiisaa qonnaan bulaan keenya karaa kanaan agarsiisaa jiru keessaa isa tokko jechaadha. Gandoota hunda keessa yoo deemte garuu hektaara 10 hektaara 5 qonnaan bulaan walitti dhufee shunkurtii oomishaa jira jechaadha. Gabaan isaas haala gaariidha waan ta'eef asii biyyaaf dhiyeessaa ol dhiyeesse gara giddu galeessaatti waan ta'eef inni kun jijjiirama guddaa qonnaan bultoonni horsiisee bulaan keenya gammoojjii jiru. Hojii sochii qonnaa irratti agarsiisee jedhamee fudhatamuu danda'a jechuudha.